Shama harka fuuna jira jirtu hordoftoota odaana beektu bakka nagaa keessanii nagaa kooti galanni rabbi haa ga'u. Adas immoo callee aadaa alaabaa sun taane alaabaan jira. Afaan kiyya alaabatti na jaata callee aadaa jimaata qabadhee isinii dhufe miila dabre isinitti argisiisa jechuudha. Kutaa xumuraasa isinitti argisiisu fani kuni kan harkatti hidhatanii jechuudha. Kun immoo kan addaati. Inni kun immoo kan mormatti hidhatamu jechuudha. Kan morma kanarratti akkatti hojjetamu isinitti argisiisa. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatina na waliin ta'a. Ani mormatti hidhannu kanarratti callee tokko fuuldura kanaan asirratti hidhachuu qabna. Akkuma argitan kan akka magariisni kun meeqa akka ta'e jidduu keessaa kan nuuf ta'uuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf magariisni kun tokko lama sadii miti gara naannoo sadii adii kanarratti buuna jechuudha. Sadii adii kanarratti buuna jechuudha. Adii jidduu kanatti jechuudha. Kirrii kanaan guduufaa. Kirrii kan kaas biratti guduufuun qaba. Asirratti jechuudha haala kanaan nan guduufa. Akka callee kaanii fuulduraan baay'isoo hin ta'in akka callee alaabaa odaa san isa kanammoo callee lamaan qofan godha. Akka miila dabre callee alaabaa baa'uu sun tarreessisan itti bifa sanii isin hojjedha. Deebisnee as jala teessisnee jala waraana jechuudha akkatti. Bifa kana as jala teessisuu jechuudha. Akkuma argitan kana callee magariisaan dura dura. Bifa kanaan haala kanaan dura jechuudha. Magariisatti dabalamas.
kanaan jechuudha. Haala kana nama xumuree jira. Huduufuu qofatu naaf jechuudha. Ammas kan asuma jalatti huduufa jechuudha akkanumatti. Jechuun akka walirraa fagaanneef bifa kana as biratti jechuudha akkatti. Asirratti akkatti huduufa. Kuni kan mormaati jechuudha. Isa kan harkaa irratti huduufina xiqqaadha. Asirratti huduufina jechuudha. Akkuma argitan kana kanatti nuuf hidhannaa isaa irratti tolchee jira. Kuni kan mormaati, kuni kan addaati. Baay'ee bareeda jechuudha. Inni kun immoo kan harkaati. Harkatti kan adda ofirratti qabu. Inni kun immoo kan harka irratti hidhannuudha. Kan gurraa immoo kutaa sadaffaa isaatti ni dhiyeechaa. Nagaa naa ta'a. YouTube yommuu laayik sheer gochuun dagatinaa nagaa naa ta'a.